Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Addallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadde isinii deebi'a. Wantoota rakkoo biyya arabaatti wal qabatu rakkoo biyya arabaa yeroo hin jedhu Beerut Libaanoon keessa warra jirtaniif jechuudha. Kan rakkoo kana uume jechuudha. Tokkoffaa irratti rakkoo kanayyuu maaltu fide biyya kanatti? Waggaa baay'ee as keessa kan jirtan jiraachuu dandeessanii annuur waggaa 7 waggaa 6 sanii ol kan jiraattan ni jirtanii rakkoo tanaan dura hin jirre barana yookaan immoo bara kana keessatti maaltu fidesa jedhuuf tokkoffaa cubbuu isaan ijoollee keenya irratti lammii kamiyyuu haa ta'u kan Itoophiyaa haa ta'u kan biyya biraa haa ta'u isaan irratti hojjetanii kan kanaan gahe jechuudha. Nama ajjeesuudhaaf duubatti hin deebi'anii dhugaan dubbadha. Nama akka shunkurtii kakkarattafanitti albeedhaan isaan kakkarattafanii ajjeesaa jiranii gaafii tokko malee fooqirraa darbanii ajjeesaa jiran jechuudha. Ijoolleen dhuguman dubbadhaa ani kanarratti waan soba takka illee ittiin dabalu ijoolleen waggaa 2 waggaa 3 nyaata malee hojjetantu jira. Nyaata malee yeroo hin jedhu qursii yoo kan argatan ta'e misaa fi irbaata dhabanii misaa kan argatan ta'e isayyuu kobazii tana kan isaan yeroo baay'isanii sarratanyaadhaaf daddarban jechuudha. Kan mana keessatti irra caaleen nyaata hin hojjenne jira jechuudha. Dubartoonni biyya kanaa baay'ee badaadha. Warri keessa jirtan ni beeytan jechuudha. Isaan ala jechuu guddatanii ala nyaatanii yeroo galanitti sarratanyaa mana jirtuuf kana kun maali kan hin jennetu jira jechuudha. Akkasuma mootuyyuu wanta sila nyaatamu manatti nyaatamullee baay'inaan kan manatti hin finnetu jira jechuudha. Baay'ee miidhaa turanii baay'ee goddaa turanii ammootiyyuu rabbiin jaalatu guyyaa tokko isaanillee beelan miidhuu ni danda'a. Dhuguman dubbaddaa irra caalee harki caalu warri Libaanoon jiraattonni Libaanoon keessa amma beela'aa jiranii waan fuudhan dhabanii beela'aa jiranii isiniin jedha. Warri televizyiina ilaaltan dhugumatti waan kana addaan ni baafatan jechuudha. Kun ammootiyyuu dallansa waaqayyooti. Kanatu isaaniin gahe harka isaanii hojii isaaniititu kanaan gaheen jedha. Haa ta'uyyuu amma sammootillee lammiin keenya keessatti miidhamaa jira. Ifaaja ofiitiyyuu kan hojjetaa ta'e dhabaa jira jechuudha. Keessattuu warri ala keessa hojjetan mana kaan deemtanii sila hojjettaniifiyyuu mana tokko kan argattan amma fakkeenyaaf ji'a tokko yoo hojjettan ta'an guyyaatti akka isinirraa fudhattan hin beeku. Yeroo isinii kennan doolaariin jiru fudhadhaniiti kan birri asii isinii kennanii birriin asii ammootiyyuu homaa faayiduu wayituu hin qabdu jechuudha gara Itoophiyaatti yookaan ammootiyyuu bakka doolaara bu'uu hin dandeessu jechuudha. Kan kanaan ta'e hoo amma irra caalu warra ala keessa hojjettan hojii dhabanii hojiin hin jiru hojii dhabaniiti kan isaan ta'aa jiranii. Yeroo hojii dhabanii ta'anitti ammootiyyuu mana kiraa kafalu jira, nyaata jira, maaltu jira kan eessaa fuudhaniitiin ofiin of jiraachisan jechuudha. Namni tokko yoo manaa bahu jaalatees manaan bahu kan jaalatee kan jibbees manaa bahe martuu rakkataa jira jechuudha warri ala keessa jiru. Maaliif birriin isaan kennaniif yookaan mootiyyuu lakki doolaara malee irraa hin fudhannu kan jedhanii irratti gatanis ni jiru. Kan ammootiyyuu irraa fudhatanis ni jiru. Hojummaaniyyuu hin jiru. Warri ala keessa hojjetan kan chaayinaa ligii hordoftan azalatti koomentiidhaan waan irra jirtan barreessuu hin dandeessan jechuudha. Hojiin jiru hojiin as keessaa badee jira jechuudha. Akka duraanitti miti. Namoonnillee kan duraan hojjechiifatan isaan iyyuu hin qaban birri. Baay'ee maal jedhee akkasinitti hin beeku baay'ee waddadee jira jechuudha. Wanta as keessatti bitaman wanni nyaataman wanni martinu baay'ee qaalii ta'ee jira. Kanaaf jecha ammootiyyuu ijoolleen tokko illee kanatti amma fakkeenyaaf gara biyyaattis yoo galle harka keenya qullaa deebina warri jettan ni jirtan jechuudha. Akkamitti harka keenya qullaa deebina ammootiyyuu waggaa baay'ee kanas keessa hojjettan akkamittiin harki qullaa deebi'a biyya waan qabu ani dirqama sitti hojjechuun qaba wayina harkatti guluufadhee gala akkamittiin deebi'a kan jettaniif ijoollee biyya biraatiif ijoollee Saudi Arabiyaa, ijoollee Kuwait irra jiran, Dubai irra jiran kan Beeruutiin ala jiran jechuudha. Waliin kanaa sooftanii jiru. Information kana nagaye jechuudha. Kun ammootiyyuu Beeruutti irraan kara biyya biraa warri deemu assaabdan jechuudha. Birri hagana nagalchi, doolaara hagana nagalchi, doolaara 500 nagalchi, doolaara 1000 nagalchi, 2000 nagalchi. Dhiiras ta'a dubartiis ta'a hattuun dhiirris
hattuun ni jirti. Dubartiinis hattuu haca barbaariin ni jirti jechuudha. Fakkeenyaaf warri Beerut keessa hojjetu dubartoonni jechuudha. Karaa baankii bilaak maarkettiidhaan iyyuu ijoollee meeqarraa kan birri isaanii nyaatan, dhiiga isaanii nyaatan hin arginaa, hin dhageenya waan ta'eef jechuudha. Ammallee ammootiyyuu Beerut bichaa miti. Beerutiin ala biyya Arabaarra kamuu kan jiraatan ijoollee Beerut keessa jiran kan rakkatan kan hojii malee taa'aa jiran ijoolleen ofiifattee asiin kara biyya biraatti deemuun ni danda'ama jettanii yeroo waliin haasoftan hin danda'ama. Ani seeran sii guutaa karaa ati dubbiin kun bar waan hin fakkaanne illee ni jedhan. Ani namni akkanaa kan yaadaa jirtan birri teessumuna nama ijoollee hambaatiif hin kennina. Hiriyaa keessaniif hin kennina nama tokkoof jechuudha. Soba malee namummaa isinam jechuudha. Ala yoo kan alaan hojjetan ta'e paaspoortii malee hojjetan jechuudha. Tokkoon keessan ani beeku kan harkatti qabatanii akka tasaa baatan. Sanaan hin beeku. Irra caaliin keessan paaspoortii maleedha kan ala keessa hojjettanii. Kanaaf ammootiyyuu kun soba malee akkamitti biyya kana gara biyya biraatitti deemuu danda'ama. Ammootiyyuu sunis namuma akka keetitti maal beekati birrii hagana akkaawuntii irratti naa galchi hagana naa ergi yookaan ammootiyyuu maatii kiyyaan naa ergi ani karaa kanaan sin fuudha karaa kanaan na bira dhufuu hin dandeessa jedhanii warra akkasitti birrii walirra nyaataa jiranii gubaatuu lammaffaa irratti wal geessaa jiran ni jiran jechuudha. Kunis hunduu kan ka'e rakkina biyya tana keessaa ka'e jechuudha. Kanaafuu warra akkasitti amma ala keessa hojjettan akkasitti waa lama qabachaa jirtan annugaan isiniin jedha. Birri keessan kan harkaa qabdan akkasumaan of harkaa baraatessitaniitiin gara lamatti hin gubatina. Birriin hin dhufa ji'a 2 booda ji'a 3 booda hin dhufa dolaarri gad dhiifama. Kan isaan jedhan isaanis hin beekanii nu warri isaan jala jirrus hin beeynu. Dhufuu danda'a hafuu dhiisuu danda'a jechuudha. Achumaaniyyuu hafuu danda'a. Kanan dhugumatti wanni isaan beekan illee hin jiru jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Kun hagammaatiyyuu wanni sirraa hin jiru. Kama argaa jirtan kana ani kanaan inni isiniin jedhu tanaan dura birri keessan irraa fudhadhaa isiniin jedhe tokko deebitanii galatoomii gaggaafadheeti birri kiyya irraa fudhadhe warri jettan annuguman isiniin jedha. Hoo gaggaafattan irraa fudhattan jechuudha. Anammootiyyuu irra caalii warra mana keessa hojjetuuf illee osoo hin taane warri ala keessa hojjettan biyya kana jechuudha. Kan gara biyya biraatti hin dhuftanii anatu si waama karaa kanaa seera akkanaatiin si guuta birri hagana naa galchi jedhaniitiin isin walattaallalaa jirtan kun ana waan natti hin fakkaanne. Kanaafuu ammootiyyuu gubata lammataa osoo hin taane birrii keessan kan harkaa qabdaniin of harkatti qabachuun yoo kan galtan illee ta'e yookaan tikeetinuu 500-300 sin gaafatachuudha dolaara. Kanaaf gara biyya keessan illee kanumarrayyuu gara biyya keessan illee osoo deebitanii baay'ee gaarii natti fakkaata jechuudha warra ala keessa hojjettan. Sila dolaara hin jirreefu birrii asiillee isinii kennan homaa bu'aa isiniin qabdu asitti waan ittiin bitattan malee fuutanii gara biyyaatti galuun homaa bu'aan qabdu waan ta'eef ammootiyyuu natsaa hojjechuun illee akkamitti natsaa hojjetan natsaa hojjechuun ammootiyyuu baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaafiyyuu hojiinis hin jiru hojiinis dhabamee jira isaaniyyuu beelarra jiranii dhugaan isiniin jedha. Irra caaliin biyya kun akkuma isiniin jechaa jiruttiyyuu harki caalu beela'aa jiran jechuudha. Kun ammootiyyuu kanaan isaan gahe waaqayyootti dallaneetti lubbuu nama baasuuf sodaatanii kana dhiiga namaatitu kanaan gahe ani kanuma jedha waan biraan jedhu. Badaanis ni jira gaariinis ni jira. Garuu ammootiyyuu bakka kanatti hundi isaaniitiyyuu walumaan rakkachaa jiranii nu kan duraanis gubannus ammas nu keessaa hin hafnu jechuudha. Ammas walumaan kan hojjetellee ifaajee fi dhabaa jira waan ta'eef kan ammootiyyuu kan ala keessa jiraattan waa lama qabachaa jirtan asiin gara biyya bira deemaa namni Dubaay jiru akkanatti seera naa guutaa namummaan fedhe kan asiin kara biyya biraatiin isin oofu hin jiru dhugaan isin jedha. Sunis nama akka keetii hojjetaadhaaf bahee yookaan ammootiyyuu karaa eejensii wayiitiin information waan inni qabu hin jiru. Ammootiyyuu sim jettee birrii kee kan qabdu isaa galchitee yoo ati biyya kana keessatti hafte asiin deemuu baattee gara biyya biraa yeroo sanuu akkama taatu. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa baay'ee ulfaata jechuudha jireenyi biyya Arabaa kamuu keessattuu kan biyya kana sirma ulfaataa deema. Kan bara tareetirra kan barana
kan bara dhufu ammoo sarrabbitu beeka jechuudha kan dolaarri hin deebi'a hin deebi'u sanis rabbu